Yaati lama fasi fuudhuu inni naamsa. Isaa amma saanuu jalatta. Doktor rakkoo takkan qabu. Wallaahi. Doktor garuu xiqqoo isii hinaaffaa wanni jedhamu. Kinallee akka keessanii akka gubbaan gurraacha akka keessa adii rabbinaa jiru doktora Sandu'aa hinaa godhe. Kakka kiyyaa feetaa? Wallaahi akka gubbaan xiyyaara keessa mana fincaaniitu jira beektaa? Mataa dukkana keessa xiyyaara keessa mana fincaaniitu jira beektaa? Ishee. Achi seenee mana bareedaa kana keessatti fincaa'u jedhee bishaan hammaa Ummata billaa aleek rabbii keessanii jedhaa dukkana keessaa na baasaa shukuriyaa billaa dukkana keessaa na baasaa. Burqaa biyyaa isaan seete. Bisiyaa fayyis rabbi aadaa muraada keessa yaa guutu. Turtee Suudii? Aamin. Amma turee jira waggaa 4 fixeera doktara. Umaan jettu maarra jabaatte? Jabaadhee jira yaala. Bakka gaafa waan barbaadduun dhageeffattee heeruma qalbii si kaate yaadii lammaffaa si fuudhuu inni naamsa. Isaa amma saanuu jalatta. Doktor rakkoo takkan qabu. Wallaahi. Doktor garuu xiqqoo isii hinaaffaa wanni jedhamu. Kunoo fayyaaletti wayii fakkaattu. Doktora haati asli haati seenaa waan jette dhageette doktor. Qari tokko piraankii si wajji dalaganii beektaa piraankii dalaganii haati faate si fakkaattee kayiriyaa wajji ciisteeti haati seenaa alaa dhuftii beektaa achuma innaa haati seenaa uleetti fudhattee dhahuuf kaatee jennaan achuma maal jette eebannee haadha seenaa hin hinaaftu jedhaan jiranii haati faatee jennaan jaarsarratti wanni akkasii jiru jettee haati seenaa. Ima nama hinaafti taasisa. Doktora bee jaartiin dandeetu ni dhuffatti malee bee namni ni naannu hin jiru bar jaartiin deetu ni dhuffatti malee namni ni naannu hin jiru jaarsarra maal taate doktor garuu warri amma jaarsa namaa irra dhaqu kun wallaahi ija jabaata doktor maal akka ta'e hin beeku ilaan malaa jaartiin duraa miskiinuma warri lammaffaa irra dhaqu kun badaa ija jabaata subhaanallah. Ajaa'iba. Bareeda bakka arabbi miskiinuma akka keetii kanas yaa hiru kamaal goonare dhagayna. Marra miskiinallee akka keessanii akka gubbaan gurraacha akka keessa adii rabbinaa jiru doktora Sandu'aa hinaa godhe. Kakka kiyyaa feetaa? Wallaahi akka gubbaan gurraacha akka keessi adii ka waan uffatee waan dubbateen duuba akka kan keetii fedha. Qabeenya illee haa dhabu. Fakkaatu mee eessa jira miidiyaa kana ta'e na fakkaatu. Sodnee namni doktor sodnee nama hedduu si fakkaadhalle jedhee istaayilii keellee godhatee akka keellee ta'uuf filtera keellee uffatee ni dhabne sodnee nama si fakkaatu galaa ni dhabne wallaa miidiyaa kanarraa. Tokko si fakkaachuufillee yaalanii hin jiru si ta'uufillee yaalanii istaayilii keellee korrojanii hin taane bifa keellee korrojanii hin taane akka asilii taana jedhee nama hedduutu nama arrabsee akka asilii taanee nama hedduu nama gargaaradhee mana banatee akka asilii taana jedhee nama hedduu waa hedduu ta'e asilii miti hafuura asilii gahuu hin dandeenye takkattiin isaanii warri si hinaafu guutuun isaa akkasii jala dacha'ee booda kalaas doktor ahaleen barsi amma doktorummaan tokkoffaa dura doktora ta'uu kan keessi beennaa lammaffaa doktor Jawhar Muhammad doktorummaa gubbaan sii dabalanii dagalaas argoona bakka wallaahi. Ati akka duudii dhaayite na baratte mugaa biyya jirtu na beeyi. Asili ani gisee biyya jiru beektaani katama obboleessa kiyya kaamirii ta'e bira guddadhe jedhe si hordofna bakka wannadha obboleessi kiyya kaamirii ta'e sun wallaahi inni hedduu si jaalataa beektaa hedduu si jaalata jedhe. Bakka yeroo sanii akka ammaa kanatti wannaa doktorummaa siin kennamne malee gisee sanuu kalaasi wanni ati dubbattu wanni ati hojjettu guutuun isaa dhugama sii galee. Yeroo san shoodde wayiiti laa ila kana laa ibni shoodde malee garuu san dheeraa wayiiti doktora bee waa waa nyaattani fakkaatanii. Amma hin gabaafadheeree. Laa doktor amma furdattanii nama yaadaallee taatanii amma doktor ni jira Ameerika laase wallaahi amma maashaallah doktor dhugamaa bar namni hedduu nama gaafati waa jettu gaafati dheengadda jawaariin mana kiyyattiin fidaa jettee turte sanatti hin argatin hageemi mana kiyyattiin fida jettee namni hedduun as qaabbatee akkamiin mana ofii fidaa jedhanii waa hedduu ta'anii akkamiin doktor jawaariin fida jedhanii maal jedhanii sirra boraabaa turan garuu gaqqabaa namaa ol qabaa rabbittu taara dubbiin teetumatu taree
akkasuma dhufanii rumaan namni hedduun ilaa warri akkas jettanii warri mana jawaa warri mana asiliititti jawaarin dhufu jettanii jawaarumaan ofii banataa jira namni hedduun maqaa yoo ati waa goote laalama isaanuu sana jalaan dhabdu ati. Garuu jecha namaa san tanteetumatti harkisee baay'ee subhaanallah. Namni hanguutu taayaatu malee adamma laal wallaahi amma laal odoo abiyyimmaan wachuma raayii xiqqoo sii gabbu'ee hangummaan tun odoo biyya galtee sii kennamtee odoo atummaanuu mootummaa kennanuu taatee jedhee yaada qabaan meeti maal jette kanarratti of tolu. Ani mootummaa keessan osoota yaada qabdaa? Doktor Alam Mozo tokkoffaa irra filadhaa odoo jira ilaan an odoo asii harka baasu laale odoo asii harka baasu biyya galaan si filatuuf jedhee. Garuu ati akiidi wallahi doktor wanta illee ta'u du'aayi haadhatiitu sii qeebalamitti Allah rahama du'aayi miskiinaa wayitu sii qeebalamitti du'aayi sii qeebalamtee sii qeebalamtu wallahi du'aayi wayi sii qeebalamteetti doktor bar dubbii asirra namni miidiyaa irratti ol buusaa turanii wallahi gabbuusaa turanii qiyaamaan itti buutee sheenni seenee dadhabee jinniin seenee dadhabee qeessiin seenee dadhabee jecha tan ta'e takkatti dubbii nama meedhii irra lubbuun namaa buugeette jecha tan ta'e takkatti sirratti dubbii gaafa dheengadda mucattii asitti warri Suudii kun dhala baabachiisee. Oto. Isi irratti ka lubbuun namaa darbuu baate jecha ka guyyaa sadi walitti dhaabdee maayitiin gursaa buuste daqiiqaa sadi keessa ati fooyyessite. Sagantii sadi keessatti. Godhaa dhaqee yaada. Ina dabamtaare. Ina dabamee doktor rakkoon qaba. Itti dawwali miseenjera qabdu miseenjera. Bilbila takkatti tana fayyadama doktor itti sheeritti godheera. Takkitti maadhaa sheer godhi barreeffama sheer irratti. Takkitti maqaa si iddoo lubbuu kiyya asli namooti si maqaanatti godhi jedhee itti barreessi sheerri. Beektu. Warra kaayiroo keessaa baramma takkatti simaa faadhafaatee qixaaxuudha malee nama lama qixaaxeera. Heenu. Reetii qixaaxeera jee. Abasii faadhafaatee qixaaxuudha kaayyoon keenyi guddaa. Itti sheer qoradhu kaa. Itti sheer godheera doktor wal gaxxamnee laallu doktor yoo qixaa yoo tumillee garuu doktor odoo isinillee moo'ee maal jedhee isin qixaaxamee amma. Waan barbaadda jetteetu maal qixaaxa. Ooma jara kaan qixaaxa. Dhufee ililli darbi jedhi yoo dhufte. Antee yoo dhufte kaalolaa jala kanaa ililli yoo darbi kaa inshaallah dhamee namni nama wasiftanii hadha maqaan aggootan jala kanaa lakkoofsa tokko barreessaa dafaa. Modiitara qabaa? Modiitara qaba mana kiyyaa doktor. Hin beeyta maal dhaqitee seenu jooyin godhee laalme. Maal rakkatee jooyin godha daasbooraadha sa'aatii kana diriirfatee rafaa doktor. Gubbarraan ilaalaa jira qabiin dhufaa. Guyyaa akkanaa kana yoo inni har'a dhufee mataa osoo hin qabne bilbila irraan kaasin saree kan. Osoo du'e silkii irraan kaas amma faamilii taaptaap godhaan hundi keessan billaalee gama dhibba jedhii kanaan taaptaap godhaa salphinaa. Guyyaa nabsee irraan kaasin bilbila irraan kaasin biroo gori kabiraa ijoollee xiyya keessaa sii kennaan singilii nama galgalaa kan nama deecha sii kenna. Ishi doktora ayyee taatee kalaas. Taapii godhaa mucattii lolaa qabdi jedhanii. Maadha kun sadiin hin baay'isaa as keessa waa kennaa yaa hakikaa doktora eebanne doktora bira jirra rabbitti as keessatti waa ol daddarbaa kaa waan akka ka jejjedhanii sanfaa ol goggodhaa bismillah nama guddaa bira jirraa nu salphisinaa nu qaanfachiisinaa rabbitti. Sabboontu thank you Habibti sabboontu saba thank you. Galatoomi lubbuu amassagginaallo. Muddiin. Thank you. Bira tattee taatti godha. Rabbi mataa kee odaa qaba. Osoo lolaa Taattaan godhaamu hundi keessa. Lubbuu kiyya galatoomi wallahi xaamma waan haa kennite sun. Fooloo naa deebisa ayya hundi keessan taattaan godhaama billaalee kun salphisinaa takkatti doktora bira seenneen. Itti sheer godheera garuu amma ta'u naa imamoota matii yabichatti ijoollee matii yabichan kun waa gammaa akkana wanni gochuu jira. Lolaan sheeritti. Qixaatiin kuma lamaanii mire doktor keen. Kuma sadii yooliin. Ishi taaf godhaa kuma sadi na galchaa billaadha mataa onna qaba nama guddaa bira jira nan salphisinaa abbo rabbi mataa keessa ulaa qabu warra taaf godhaa. Kana keessa nu keette baru mucattiin nutti cufatte. Tapi godhaa hundi keessan faamili hundi keessan tapi godhaa double tap. Anchi xiyyiti waa ol darbime taaf godhaa hundi keessan. Membarii double tapi godhaa. Taaf godhaa nama guddaa bira jira wallahi. Go. Akka isin bira hin geenne qimamootee wallahi isin bira gahuu gaaniira akka isin bira hin geenne please. Hundi tapi godhanii dhaqqabdanii bar faamili nama kuma sadii kan hundi keessan tapi godhan kuma sagaltaa. Akka isin bira hin geenne namni qabda. Jabaadha bira gahuu kaatanii. Aywa. Akka isin bira hin geenne. Isa. Thank you.
Arsenal, bergetar jawab nanti kau ini. Kita di kota di isim beragani, wain nanti pun rumah dengan kurtun ni. Billah alek di marako kabu di tap bicago. Orji ada kisah macam Rakko kabu dah mati matu kena kesan nu dia bisa ni Arab badalo lagi Yesu majra. Wain melo lagi Yesus nagoda. Idris billah melo lagi Yesus nagoda ada tu kena kesan jera salbadde. Arabi to ko fadura ada fata irra kafte badi to ko profile nakat aba ba sagal naguta da fawndi kes aba ba sagal naguta way nate benne doctor du kana kesa no kayan kawalla lili sagal mata aba ba sagal guta da fa aba ba sagal da fawndi kesa no ba takatak da fa aba ba furguta namni gara da fa lili guta family lili guta da fa da kita san da matte lili guta mundi kesa da fa men berita na umrata da fa namni lama dafa okay good day jira Ojigo thank you so much billah amma tabili kana ke sabala tabili kana ke sakiyamma sabontu kameti please tabili musifan please family tabili sadafa di siba ya tolfat rakko nga boy madda daftar segere lem rakko nga boy madda sadafa gafa biya araba da ite guya nole billah alayki na muslibu nole aya Guya jalqaba waan mana madami keessatti simuudate nutti himta koloreksii fa'aa shaampoo seetee yoo qaaman dhiqattee yoo ammallee diitoolii fa'aa kookaa seetee dhuyde waan simuudate waan dogoggoraa waan ittiin dhiqatan waan dhugan waan nyaatan seetee nyaatte wayii nutti Sadini baisa family innat Billah sadini baisa Gora teme follow gora yalla habib sadini baisa balla Kam filan Okay doctor Sena sittima doctor Sena jalala Akka dabsun injiru sirrit qat gote nutti hayye Okay ummata tabda goda tokkofa Sena tokkofa doctor gafa biyya nama kana dhufe sani tokkofa xiyyaara keessa jechuudha ganama jalqaba ganama jalqaba ga bismillah biyya kana dhufe san jechuudha wanni xiyyaara keessa seenee xiyyaara keessa mana fincaaniitu jira beektaa mataa dubbina keessana xiyyaara keessa mana fincaaniitu jira beektaa eshi achi seenee mana bareedaa kana keessatti fincaa'u jedhee bishaan hammaa Ummata billah alek rabbi keessanii dha dukkana keessaa na baasa shukuriyaa billah dukkana keessaa na baasa